Fuuni akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa nageenya keenya kabajaaf jaalala bakka jirtan sinaa qaqqabu jecha har'a immoo akkamittiin haala salphaadhaan YouTube keenya verify gochuu akkamitti akka dandeenyu viidiyoo qabadhee isiniif dhufee jira. Amma dhumaatti nu hordofaa like gochuun eegalaa isiniin jenna. Egaa subscribes gochuu hin dagatina. Jalqaba irratti gara Kiroomis deemna jechuudha. Kiroomii erga seennee akkuma argitan gara Kiroomii deemne. Kiroomii erga seennee haala kanaan gaafa nuuf fiduu mallattoo hoomii sana gararraarraan jiru sana tuqnaa jechuudha. San booda akkasitti nuuf fide jechuudha. Erga akkasitti nuuf fide mallattoo tuqaa sadii kan gararraarraan mul'atu sana tuqnaa jechuudha. Akkuma seetti mul'atu tuqaa sadii sana erga tuqne achiin booda gara jalaa kanatti desktop site isa jedhu oonii goonaa jechuudha. Isa bannaa. Egaa akkuma seetti mul'atu desktop site kan jedhu ni argama. Isa kana jechuudha. On goonaa jechuudha. Erga isa home goone egaa iddoo itti search godhamu san iddoo kanatti jechuudha. www.youtube.com jennee search goona. Egaa akkuma argitan haala kanaan nuuf fide jechuudha. Erga inni haala kanaan nuuf fide gara olitti kan mul'atu mallattoo profaayilii keenya iddoo profaayilii keenyaa sana akkuma argitan iddoo sana al tokko gadi tuqnaa jechuudha. Erga tuqnee booda akkasitti nuuf fida. Achiin booda kan lammaffaarra jiru YouTube Studio isa jedhu tuqnaa jechuudha. Kun akkuma isinitti mul'atu YouTube Studio isa jedhu al tokko tuqnaa. Sana booda akkasitti nuuf fide jechuudha. Erga akkasitti nuuf fide baakii goonee moobaayila keenya irra jiru garanatti isa jiru kana gadi tuqnaa. San booda akkasitti nuuf fide jechuudha. Garana deebinaa jechuudha. Ammoo gara Kiroomitti deebinee YouTube Studio isa jedhu sana ammas irra deebinee gadi qabnee turraa jechuudha. Xiqqoo sekendii muraasaaf gadi qabnee teenya. Achiin booda akkasitti nuuf fidaa. Sana booda jalqaba irratti kan argamu open new tab in group isa jedhu kanarratti okay jennaa jechuudha. Okay gaafa jennu akkuma argitan haala kanaan nuuf fidaa. San booda jala kanatti akkuma argitan mallattootti sana YouTube sana tuttu jechuudha. Sana booda haala kanaan search godha. Akkuma argitan amma haala kanaan nuuf fideera jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo gara jalaatti kan argamu mallattoo stingii guddeesseen sitti mul'isa. Mallattoo stingii kana yeroo tokko gadi tuqnaa jechuudha. Mallattoo stingii jala kanaa sitti mul'attu kana tuqnaa tokko gadi. Sana booda akkuma argitan akkasitti nuuf fidaa jechuudha. General kan jedhu hin jira. Channel kan jedhu hin jira. Nuyi isa channel jedhu irratti al tokko okay goonaa jechuudha. Erga isa irratti okay goone garanatti immoo kana irratti immoo okay jennaa jechuudha. Erga kana irratti okay jenne haala kanaan nuuf fida. Inni gubbaa oonii ta'eera. Isa jalaa kanas akka oonii ta'uu fi isa jalaa tuqnaa jechuudha. Achiin booda verify phone number isa jedhu irratti immoo okay jenna jechuudha. Jala kanatti cuquliisaan barreeffamee kan jiru verify phone number kan jedhu kana irratti okay jenna jechuudha. Egaa haala kanaan nuuf fidaa just waan seennaani. Sana booda filannoo lama qaba jechuudha. Tokko tekstiidhaan lamaffaan immoo bilbilaan koodii achi dhufu sana fudhachuudhaaf jechuudha. Egaa yeroo baay'ee bilbilaan tun ta'in miiseejiidhaan wayyaa miiseejiidhaan filannee achiin booda immoo biyya filannaa jechuudha. Biyya
keessa jiraannu filannaa fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa waan jirruuf Itoophiyaa filadhaa jechuudhaan. Akkuma argitan kunoo Itoophiyaan filadha jechuudha. Itti aansuudhaan immoo lakkoofsa bilbilaa itti fayyadamtan guutuu jechuudha. Asirratti lakkoofsa bilbilaa itti fayyadamtan. Erga guuttanii booda lakkoofsa bilbilaa keessanitti guutuu. Achiin booda get code kan jedhu sanarratti okay jettu jechuudha. Achiin booda haala kanaan fidaa. Haala kanaan erga fidee booda in eegnaa jechuudha. Verification code in eegnaa. Egaa akkuma argitan kunoo verification code ergeera jechuudha. Isa asirratti guunnaa jechuudha. Lakkoofsa nuu dhufe sana asirratti guunnaa. Erga guunnee booda submit kan jettu sana tuqna jechuudha. Akkuma argitan amma phone number verified dheeraa verify gochuu dandeenyeerra jechuudha. Akkasitti haala salphaadhaan verify gochuu ni dandeenya. Egaa hamma dhumatti waan nu hordoftaniif galatoomaa jechaa dhumarratti subscribe gochuu hin dagatina. Like, share, comment illee yaada qabdan comment jalatti nu barreessaa isiniin jenna. Amma dhumatti